fi Doolamaa akkanumatti immoo warra kutaa fudhata karaa Oromoo hundumaafuu maqaa uummata Oromoo wallootiin isiniin galateeffadha. Rabbii guddaa siin immoo uummata Oromoo kutaa fudhata kan walitti qabee hundin keenyaa wal geenyee waan dhibdee uummata Oromoo keessa jiru walla haasofnee dibanaa keenya rakkoo keenya hiikuu danda'uuf waliin nu qabee galanni kan isaati jedhee kan galateeffadha. Akkanumattis uummatni walloodha bara 400 olii cunqurfamarra jira, qabsomarratti jira. Haa ta'u malee immoo bara 300 uummata Oromoo biraarraa oduma qabsootti wal'aansatti jiru bara 300 duuba cabeeti uummanni walloo eegasanii isin amma bara 500 qabamee likee gadu dudaa kee kan jettan ni bara 400 guutuudha qabsoo fi cunqurfamatti kan jirru gaafa nuyi cabne uummanni Oromoo guutumtuu bakkatti caba. Ammas waan isinii dhaamsisii dabarsuurra haasaa isinittiin dheeressu uummanni Oromoodhaa bakka jirtanitti Oromoo Shawaa, Oromoo Wallaggaa, Oromoo Walloo, Oromoo Arsii, Oromoo Harar walloo duun jedhiin dhiibdee bakka jirtu hundatti akka walitti dirmannee wal barannuuf kana dhaamsinii dabarsa. Tokko guru kutame tokko sin jedhee kolfuun akka sirra hin jiraanne bakka dhibdee jirtanitti hundinuu walitti akka dirmannu kana dhaamsinii dabarsaa dubbisiin dhiyeessuu nagaatti.